Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootaarraa qophii imaltuu Finfinneeti. Guyyaa har'aa dhaabbata Innisraa jedhamu keessatti argamna. Dhaabbata kana keessatti meeshaalee mana keessatti ittiin fayyadamnu bakka itti oomishamanidha. Egaan as keessatti dubartoonni ogummaa qaban ogummaa addaatiin meeshaalee kana adeemsa maal keessa darbuudhaan kan isaan hojjetan kan jedhu walii wajjin irraan daawwanna. Haga dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Akkam jirtu? Fayyuma. Nagaadha? Fayyaadha akkam? Jirra. Fayyaadha. Akkam? Fayyuma. Naguma? Fayyaadee fayyumarta. Jirra. Walaa barru eenyu jedha? Sukkaaree Taaddasaan jedhama. As keessatti hojiin keessan ga'een hojii keessanii maal? Ani nama hundumaa nan hojjedha. Akkuma azazametti hojjedha. Hundumaa nan hojjedha jechuudha. Ogeettiidha mana kana keessatti meeshaawwan garaagaraa hojjettu jechuudha. Hundumaa hojjenna. Sittan agarsiisa. Amma kanarraa jammarra kun amma kasakkasameen goggogaa. Ugaa goggoge kana fakkaata. Ugaa kana fudhannee dafneet laaffisne bishaan itti goone kun immoo gingilfamee achitti itti godhama. Kanaas sukkuumama. Asumarraa jalqabnaa jechuudha. Asirraa jammarree. Jalqabnuure? Amma kasakkasna. Kanatti ugaa kasakkasne dafee goggogaa ugaa laafes nuu laafa jechuudha. Amma maal goona kanarraa ammarranii to'ii fudhannee dhaqnee laaffisna jechuudha. Kanarratti akkanatti itti qannafannaa kana dhaqnee laaffisnaa jechuudha. Amma kana laaffifachuudha fudhannee deemna jechuudha. Asgodi to'ee. Asitti jalqabnaa? Uffata wadhuffadhu to'e. Har'a ogummaan baradna? As fuudhi to'e isaa bishaan itti goona. Kuni amma laaffisuudha. Laaffisuuf biyyee fidannee dhufne kan? Kanaasitti naqna. Nama kana Sisukkumu? Adee ganaadha ka adoolaa kimmo. Kunoo maali? Kun immoo dambaaqeedha. Kun galiidha. Galiin ishii dambaaqeen kun asitti godhama jechuudha. Kana akkanatti walitti makama. Kana achi akkana goota. Isa kana amma maal gochuu jira seete akkana gootee to'e kana asirratti laaffifan. Kana akkanatti sukkuumta. Mee walakkaa sanaa kenna. Amma irra geecha. Galii kana akkanatti nisnas. Maal akka ta'uuf amma? Kana malee hin cabaka. Amma kana gochuu baate sanbichaa osoo kummame hin caba. Hin bawa bidda keessa jechuudha. Kana waan nassa. Nugaa nugaa akka hin cabneef akkasitti sukkuumama. Tole. Amma sukkuumanneerra miti? Sukkuumame ka amma dhaqna gara dha'uu dhaqna jechuudha. Sukkuumanne laaffisnee gara dha'uudhaan. Sana xafatadhu asirraa maal gochuu sirra jira akkanatti tanarratti kanarraa fuudhu yaarki isumarratti godhadhu gochuu kaasisa kaasus asirraa nasannasadhu jechuudha. Kanarratti dhoofna? Kuni maal jedhama? Wuri. Anaafis bishaan asiin naa kaa'aka. Bishaan irraa hir'isu hiruu? Kaayirri baay'ee silaan dhooftu. Ngaa kun? Kana godhadha harkarratti makaanii kanatti hoggaan godhadha. Xafatta akkanatti kirkimi fi godhita. Geengoo ta'uu qaba? Kanatti goota. Maal hojjenna garuu? Distii wayi moo jabanaa sii wayi? Waanuma isinitti tole maal hojjenna? Distii hojjedhu.
tolu. Moo jabana? Jabana hojjedhu. Jabana. Jabana natti nu ulfaatu? Ishi godhadhu. Tusii sabassabu? Mee. Nan baay'isee. Ay ganaatti qaxxala maa'uudha. Kana keessa እንደዚህ ነናነሳ ሰቦዴ ይሄው ከስሞ ይሄው akkana ugaa goote inni harka kanaan ugaa akkana gootu kanaan akkanatti in hojjetta jechuudha. Akkas Kana achitti akkas goota. Harka kee kana qabadhu malee kanan qabate. Kana qabadhu kanaan deemate no laal kana. kas Harka koo laali dur. Gara kiyya laali. jana jalaanitti dabalaa deemna jechuudha. Xinnan nu danis gochuu hin dandeecha. Yeroo ammamii ta'e amma hojii kan erga jalqabdanii? Ani tureera. Waggaa meeqa hojjettan? Akka waggaa amma ergan asitti galee hojjedhee ogarratti waggaa 17 inta. Baaxa goobes. Namni akka koo haaraan yeroo meeqatti baruu danda'a? Aree akka inni akka mataa keetiitti akka mataa keetiitti. Amma akkami ani abdii Jechuun qaba? amma qabdee Akkamitti jalqabdan garuu yeroo jalqabdan? akkuma Hojii keetii kan- kanatti akkanumatti jammarree Maatii keessatti hoggaa warri hojjetaa keenya ture. maatiin keenya hoggaa hojjetu isaan jalatti nu immoo in hojjennaa nuu qaqqajeelchanii akka nama siin jedhu kanatti laali kinu amma harka kiyya laali nuu qaqqajeelchanii isumaan barraa jechuudha nus gara biraatiitti dabarra. Guyyaa guutuu hojjechaa ooltu moo akkam? Eeka. Guyyaatti jabanaa meeqa fa'aa hojjettu? Ay akka affafuun jira. Haala sallasuun jira. Guyyaa tokkicha hoodii dama dhoofne burmoo isaa affafneet anan biraata darajjaana jechuudha. In affafama amma sittan agarsiisa akka hedhiisa wajjinuu deemaa jirra. Eeyyee. Akkatti hojjetamu sittan agarsiisa jechuudha. Ihee amma kaakuni akkanatti aduu keessa taa'ee ani kaamma tana xumuree tana amma macarrashaa sitti agarsiisa jechuudha. Yeroo kana hojjettan caljattanii moo hojjettu moo sirbaa fa'aa hojjettu sinoo silaa baay'eedha as keessa? Sirba Weedduu fa'aa weeddisaa. Masmuriin jira, inni jira, hundumtuu jira. Weeddisnuu ree? Hin dandeecha. Naa jedhamee. Dabalee ko asheetu dabalee ko. Dabalee ko asheetu dabalee ko. Puletan bayesi wama asheetu betel sagaleko. Dabalee nolota ega idda korriza jalani asheetu idda korriza jalani. Dabalee to yaa dabalee. Dabalee ko asheetu dabalee ko na. Dabalee to yaa dabalee to fuullettan beesi Laala laala. beekii kottu sagaleeko. Beekii kottu sagaleeko. Dabalee nolota eega idda korrisaa jalaani asheeto idda korrisaa jalaani. Sibira darbuun adoowe asheeto natti roorrisa garaani. Ani yaantalatoo sirba ammaa kana baay'een beeku. Baay'inaan as keessatti kan hin argaa jiru jabanaadha. Jabanaadhaan ala garuu maal hojjettu as keessatti?
Yeroo hundumtuu jira ani amma ina tabaayeen hojjedha. Maal hojjetu? Ani jabanaan aduun ta'in an dirjiitti keessa suuqii keessatti hojjetamu. Isa hojjedha distiin hojjetama. Miina babaa aynata qaba. Jechuun meeshaalee faayaa jira. Kinoomee achi kana babaan keessa kaa'atan jechuudha. Bakkee nan jiru kana nagartuu irra naan jiru kan. Isa. Waanuma naa kenniteen hojjedha. Faxaraa hojjechuun nan jaaladha. Akkam jabanaan ko? Bareeda ka. Bareeda. Ati amma saamintii tokkicha hojjennaan. Torbeedhaa booda of hin danda'a jechuudha. Awo hin dandeecha. Dirjuus darajaa teeknoo mormas baaste maaltu si afeeree amma naachitti. Otoo asin dhufin dura garuu eessatti hojjettu turtanii dura? Mana ofiititti ka. Mana keessanitti? Mana keenyatti hojjenneeti gabaabaanii gurguranii baatanii gurguraniituma warri keenya tan nu guddisan. Han dha'uus hin dha'a, wayaa dha'uus hin dha'a, shaklaa dha'uus biyyee qopporee dugdatti baatee galii mooyyeetti tumamee nu amma ijoollee taane galii tumnaa. Gabaabaanitti gini taxaqqaamiidha malee hambitu wannoon hin jiru. Naggaadeen hin jiru dur. Naggaadeen ammaan dhufe. Bafees ta'u naggaadeen akkanuma addoo dhayinaan jette diizanii amma 200 qaba jechuudha. Nu fudhatanii nama 6 taane Arsii katamaa keessa dhaqnee tooyi salaxannee dhufneerra. Salaxannee dhufne. Barsiistanii namoota kan barsiistanii? Nama baay'ee anaa nama 20 kennanii. Kinoon achi tiirtu sana nama 20 takkitti nu duuba jirti. Jarri lamaas 6 taane deemne nama 6 60 nu azzeezanii isaan salaxannee dhufne kaagaruu namni gaaf tokkichaan hin baru. Gaaf tokkichaan baruu hin danda'ani. Amma kun kaaffafamee waarrate. Xumurame? Kun xumuramee xumuranne amma kana akkana goota bishaanii kana akkana gootee waarrannaa. Kunillee siin ta'u natti sitti agarsiisaa lapheetti qabaddu. Kana achitti kanaan kana goota. Maaliif kun akka kanaatitti akka lasallasu jechuudha. Kanaan akkana goota. Amma xumuraa jirra jechuudha. Kana amma kun asirratti waarrachaatii jira. Amma maal gochuu gara eessa dhaqna? Adaa gosuu dhaqna. Kun biyyee masaarraa hojjetame moo qalama? Biyyeedha. Biyyee diimaa. Namti kun? Maal qaba kun of keessa? Zayitii. Wayin hoomoo. Hoomoo jechuun maal jechuudha? Hoomoo kan uffatatti miiccuun sana? Wayaatti miiccinu kan isatti goona. Wayin immoo laargootti goona. Xinnoo ishee adoon baay'atiin jechuudha. Kun laafee too erga warrate. Zayitii immoo kobaatti kinoomii san argite ishee keessatti godhama. Isaachi isaan hojjetama jechuudha. Ani jabanaan inni diimaan biyyee diimaarraa waan tolfamuun si'a kana dur. Jabanaan inni gurraachi immoo biyyee gurraachatu jiran. Lakki. Akkatti gurraacha immoo sitti agarsiisa. Amma hin dhaqna. Amma kana warranne gara gubuu dhaqna jechuudha. Maarbeetii dhaqna. Amma gara gubuu waggaa dhaqna. Kun ganaa gubata? Eeka. Gubata. Gubateet suuqitti seena jechuudha. Kan baay'isee moo akkam? Baay'isee. Baay'isee. Otokkicha sanbichaa waliin geeche amma kan harka keetirratti akkanatti ofuma isaatiif ifaa jira jechuudha. Anuma sukkuma kan candaneem? Sukku. Ani amma xumurachuuf an deema. Ati gini ganaadha buruburas. Amma kana akkana goona. Kun hirka amma xumurame kana lafa goonetti anan biraa immoo waggaa hojjettan gini kana keessaa hin baastan jechuudha. Bootaa kana keessaa baastanii gootan malee bakki adaaf gofamu kanatti kun seenuun isaa irra hin jiru. Akka hubatii isinii kennu jechuudha. Qaama ati sadii baddu ani gini dibee waarradhe jechuudha. Xumuranneen? Goggodha. Irra agoggogu akka kiyyaa kanatti hin goggogu. Kana achitti maal gochuun nurra jira? Kana amma xinnoo ishee akkanan godha. Kanatti irraan deebi'a. Kana achitti ani xumurachaa tan jira keekini goggogaatii miti hin jiru. Harka kee xinnoo. Maaliif goggoguu didee kan koo? Itti baay'isee kana ilaala asirratti mirgitti goote jaluma seenteetuma baaste. Wajjin akka bareeduu fi goggogee waggaa gubatee bakkee boroboree irraa baay'iste kun irraa laxxaxama jechuudha. Hubatiin kennuuf irraa ka'a. Akka bareeduu fi irraa isanii dibuu qabu jechuudha. Irqiffeerraa amma kiyya kana ilaalu goggogee
akkanatti baay'isteeti an goggoguu didee amma. Kun duratti fuge akkanatti tuqatta. Kun amma borborri furdaadha bishaan itti godhamuun isarra jira jechuudha. Amma kun akka maqaa xumurachaatiin jiraan ani qooda koo ofirraa fixaan jiraati ganaadha. Hin geenye ammallee. Kan gaani gubasiidha kaa. Amma kalaale kana maal fakkaate? Kana fakkaata laali. Miini duratti tokko gubatee achi taa'e suni akkanatti tokkofama laali kana. Inni goggogudis. Kun akkanatti gubne mi'a saneessa gootee anas jiru san guddaa san hin agarre karari safuudha kunoo kun akkasitti gubate. Maal ta'a mi'a gubatee kunoo duratti achi jiru san fakkaata. Akkanumatti gubame. Kanaaf maal ta'uu qaba? Mi'a akkana fakkaata diizana kan waggaa barbaadanii akkan cillallu kun yoo barbaanne akkanatti gubata. Warri nu waazee zoggaadhu miini duratti as taa'u sun akkasitti gubate amma maalan gochaa jira kanaan waggaan akkana godhu wazii fuudhee laala. Kan kos gogeeraam. Ibsa jechuun immoo maal? Kanaan ibsitaga. Asirra godhadhu sittan himaa. Hodhu kana gimmaashaati qabadhu gimmaashanatu qabata. Kanaan amma asitti morma isaan jabeessiniitu laalaa godhituma qabadhu jechuudha. Kan amma maal gochaa ibsaa jirra jechuudha. Ibsaatii jirra amma maal jedha waziin akkatti dhufee tooyi wani. Babbareechaa jirra jechuudha. Akka cululuqu jechuudha. Cululuqsaatii jirra. Amma kuni. Kan cululuqsu zayitii keessa jiru sana. Zayitii keessa jiru sanee fi laargoo santu bareecha jechuudha. Amma borborri isaatiis akka biyyee kaanii kanaa miti qibaatii qabu ofuma isaatiifu mi'a bareecha jechuudha. Biyyeen adda addummaa qaba? Biyyeen isin fayyadamtan adda addummaa qaba? Adda qaba. Kaayisiin jettee qoffurtee yoo gooteen ta'u bakkee inni jirutu jira. Biyyee suni ashaklaa ta'u sun hin beeksisa. Isa namni laalee tooyi achi qoffuranii tooyi. Isa fuudhan malee kun biyyee hidhattee sim jettee qoffurtee hin ta'u jechuudha. Biyyeessaa wazii qaba ofuma isaatiifu jechuudha. Ani kaa xumuree kinooma. Ergaatis akkas godhadhu xumuratte jechuudha. Xumuranne? Kinoo jabanaan keenya jabanaa bareeda. Bunni isaa laale adoo sukkaara itti gochuu baatanii akka gudiititti mi'aa. Abbaan jabanaa kana bitatu kan carroome na? Kan baay'ee bareeddu. Carraa qaba. Moo fudhadhee magali? Fudduu gal ollaa keettaa dhugu. Ollaan itti dhugu. Harka kootiin kanan hojjedhe jira. Baaqaa keetii mirqaata. Amma kana fixannee aduu keessa godhanna amma bona adoo ganna ta'e qooxii gubbaa goona. Amma immoo bona sila ta'eefuu aduu keessa godhannee aduu keessa gara wannooti itti fudhannee baanaa dhaqnee too'ee gubnee suuqii ol kaawwanne jechuudha akka nu gurguramu. Maaliif aduu keessa kaa'an naree goggogeera? Amma kana fudhattee adoo dhaqxee achi gootee hin caba. Oo'uutu sarra jira. Amma oo'ee harka kee kan hoggaa akkanatti qabatte hoggaa si gube malee hoo keessa goote hin dodoo'a. Kanaaf aduu keessa kaa'an? Aduu keessa taa'ee oo'uutu irra. Aduu keessatti hoo ifannaa jechuudha amma. Aduu keessa kana amma as goone nu oo'a. Faayidaan isaa garuu malee xinnoo turree yoo galabbaatne hoggaa karaa kana oo'ee akkanatti galabbanna. Hoggaa warratee hoggaa kana xumurree fudhannee dhaqna. Amma kana oo'isuun keenyaan nu fayyadu hin cabu. Hoo kana immoo jiidhaa kanarra goone immoo tirtir jedha. Kanaafuu giddeetaa oo'uun irra jira jechuudha. Amma oo'ifannee. Amma xinnoo ishiin oo'isna. Guyyaatti garuu jabanaa meeqa hojjettu? Yookaan distii isaa ta'u jabanaa meeqa fa'aa hojjettu? 20 nan hojjedha. 20 sun har'a hojjetame zim jedhee hojjedha malee bariitu gurritti bahee tooyaan affafamu jechuudha. Akka duratti affafne sanitti akkasitti affafama. Guyyaa tokkoo fi gimmaasha fudhata 20 sun. Amma nu hoo'ee fudhannee deemna. Galagalchannu? Amma hoo'ee hin gubna ka. Sirra dabarra. Bara kuotatti goona hoggaas keessatti diimate immoo kana keessa goona han diimatu diimadhaan aba'oo inni immoo kararri isaa barbaanne akkanumatti baasne jechuudha. Kaan nure? Amma as keessa godhanna jechuudha.
Amma kaa kuni dhumate kun warrate amma gara gurguraa deema gara gabaasa suuqii keessa godhanne suuqii keessatti hin gurgurama kuni xumuree jechuudha. Gurguranna. Amma kaa meenni sun achitti xumurannee dhufne suni as gaheera moggaas ga'u diizana kanammoo asitti kaafanna jechuudha. Amma diizanni asitti kaafannu kuni muulu hundumti isaatu akkana ta'uutu isa qaba. Lakkoofni immoo xaljanni. Akkana hin lakkaawwamu kan miila kan ogaa guutte ga'e jechuudha. Isaa achitti ogaa kana warra maal gochuu irra jira. Barumsa addaa barbaadaa kun. Mee ani yaalu. Ani shi kun ilaali kana dargama. Maxinootu xinni maxinoo. Illee caafiidhaan. Baay'isin xixxifitti goota irraa xarati. Kana kaa kinoo maacashaas xumurfanne amma kaa gabaa bichaadhaan nafi kaa achitti suuqitti ol kaawwanna hin gurgura. Mammaatitti tooradhaa toora gubaasan jiraayyuu amma fixannee xumurannee garanne dhufneeta amma ogaas goonu kanaas goone amma naachi gara hojii keenyaa deebina jechuudha. Isaan immoo gurguranii birrii keenya nuuf kennan. Lakkooftanii as fiddanii gara hojii keessanii deemu. Maqaan kunoo irratti laxxafameera. Maqaa kanaan gurguranii hankee 5 ta'e kiyya 6 ta'e tokko ta'e amma gurgurame san isaan irraa dhufne saamuntiidha fudhanna jechuudha. Amma kana kanammoo asii yoo bitan kana markaatoo barbaada bu'anii jechuudha. Gini markaatoodhaaf fuusisne asitti gara tokkotti waan hundumaa bakka tokkotti akka argataniif. Meeshaaleen tokko immoo meeshaaleen adda ta'an jiru. Amma kun maal? Inni mi'a ababaati. Bifeerra gochuu hin dandeecha. Soofaa mahaalii xarabbeezarra ababaa kanarratti gootee hin dandeecha. Hamma shurraa akkanatti qabatanii keessaa bittinneessan jechuudha. Foormi isaatiin hojjetame jechuudha. Kana. Eessatti gurguramame eessatti gurgurtu al tokko namoonni biyya alaafaa yeroo deeman meeshaawwan kana asitti fudhatanii deemu. Isin biraa dhufanii fudhachuun carraawwan akkasiifaa jira. Baay'ees ta'uu baatu jira. Dhufaa jira akkuma dhagaan dhufaa jira. Dhufanii bitatanii deemanii amma maali xinnoo ishii asirratti nurraa bitanii asumatti ana tarrafu jira. Qaxxitaa warri isaan irraa fudhatu suni adoo as dhufee nu lamaan adoo wal geenye waan keessa jiru sun adoo ba'e nus taxaqqaami. Asitti jimilaas chirchaaronis hin gurgurama jechuudha. Tokkonis. Tokkonis dhuftee bitachuu hin dandeecha. Lamas dhuftee bitachuu hin dandeecha. Jilmaas hin dandeecha. Namni kamuu dhufee bitachuu danda'a. Amma dhuftee tooyi kunoo jabanaa tanan barbaada hoo jette haadhi jabanaa tana amma dhibbaatitti si ajajamti ishiitu hojjeta. Hoo kana darbe gini kana fakkeessaa hojjedhaa jedhanii hundumaattuu kennama makiinadhaan jirti. Hiramee isinii kennama. Kun immoo waxiin daakkoteetti itti ba'a. Barbaaddu yoo si itti ho'ista ho'aa qabaatee itti galabbatta. Hin qabbaneessu waan ta'eef. Qabbaneessu amma kanaan ho'iste kasala maandajaasaa jala jira kasala irra goote kasala jalaan goote waxii gubbaa goote. Kuni walii wajjin irraan akkasittiin. Walumaan jiraata. Isa fudhattee kophaattis bittee ho'ifattee tooyi dhiyeessuu hin dandeecha. Kasala isa jala gootee tooyi waxii irra goota. Ganama xinnoo kasala lama jala gootee irra goote keessummaa sa'aatii 6-7 waamte ho'asii ta'a ho'isuun barbaaddu jechaadha. Kun immoo kan itti ishee dhugan osoo deemte. Kuni amma siiniidha. Kuni mi'a ababaati. Wantiin hojjetamu kunis amma kuni miinchatiidha. Qinceettiin hojjetatan ittiin affeellatanii kuni mi'a ababaati. Kuni mi'a itti dhiyeeffatanii isa biroo dabarte kun akkuma jirutti ababaadha. Tunniitti ulfa dhalu geechirtilee akka marqaadhaa si waamna akka nyaattan dhuftanii ta'u jechuudha.
Bareedinaaf kan warroota hojjetamanidha jechuudha. Amma kun akkanumatti taa'a mana kee jechuudha. Akkanumatti ol kaawwatta. Ginis Baay'ee bareeda. namni hin beekne gabaa qabatee dhuguu kootu baname hodheen gaadha. Ani karaa kamiin bana jedhee malee gabaa fudhadhee dhaquun kun oolu ture. Akkanattoo ta'e waan cadhaa ittiin dhugda. Akkanatti immoo shaamaa ittiin ibsatta jechuudha. Shaama namoonni ittiin ibsachuu barbaadan. Kun amma akkanatti qabataniit ishiin gamana inni gamana qabadhu bichaadha. Kanaaf burcuqqoon alarraa dhufuu hafee kanaanis fayyadamuun kanaan akka fayyadamanii abbootonni keenya duran ittiin dhufe kanaa sila ta'eefuu aadaa duriitti akka nu deebi'an hin barbaanne jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu itti fayyadamni shakilaatti fayyadamuu maal fakkaata? Namoonni baay'inaan itti fayyadamaa jiru moo itti fayyadamaa hin jiran? Dhaloonni ammaa kun dhufaa jira. Durallee homaatti fakkaatu ganaa shakilaatti waxii wanne ganaa ganna tigistii hin qabnu jechaa jira iniyyuu. Amma gini dhufaa jiraanii. Kanaaf aadaan durii deebi'aa jira. Aadaan durii akka deebi'u jechuudha. Amma galgala ishii dhiqanii uulanii akkanatti qadaadanii yoo bulan achi yoo kaasanii too ittiin kennanii furgaasaatu bataam itti bareeda jedha. Aadaa durii nu deebisan jechuudha. Harki hojjete kana fakkaata. Mee harka keessan kunoo jabanaa hojjechaa oolleerraa jabanaa keenya gubneerraa. Bataam itti gobaziidha. Amma akka qabannaa amma qabatte kanaatitti boru tasfaa qabda jedhan sirraa eeggachaa jira jechuudha. Gobaziidha bataam. Yoon deddeebi'ee torban tokko booda numa danda'a miti? Hin dandeecha. Deebi'ee barachuun koo hin oolu. Anis hin barsiisa gidduun qabaatiin kan. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhaabbata Nisraa keessatti daawwannaan keenya guyyaa har'aa kan hanga ammatti daawwattan fakkaata. Egaa meeshaawwan manaa as keessatti argaman asuma Itoophiyaa keessatti biyyee Itoophiyaarraan kan hojjetaman kan tottolfamanidha. Meeshaaleen as keessatti argamanis egaa kan ittiin nyaata bilcheeffatan irraatii kaasee akkasumas mana keessanitti kan mana keessan ittiin babbareechatan as keessatti argattu. Egaa daawwannaan keenya har'aa kana fakkaata. Torban bakka biraa olii wajjin irraan daawwanna nagaatti.